شما كمولتن دعوتو روميا ميديا نيتورك كوبيو دي سالي كينيا بويا كمساتي نولت ديب نجرا دي سالين كينيا ساكن را ايغلون سمبران جينيو امس اتوفا اني هرنجدا ابراهام بروفي كسمس غيو واريو نوف دي بي ايتي جرا ولتاني سولين جرا غيو بغنا غاندي برجا غني فابش شكم جرا هاي مالك ابنا يا أجندة هي كجال كباتين أكو ماسكين قباتر جوجرتان مارينا جا تفشل في بودا أوروميان مالك جتوان جدرة تبنا دين كم مارين مرسلم ميسو ثورام بلسمبر موتيف موتو متوبيا جدو تنزانيا قد ما ترت مرسلم ميسو فشلا وسي الدنيا نقطون لقيه تجرتي ومتي بلان جبدو الرقدة مارين تم فشلا وردفع كم بيكم أوروميا خيساتي كيامان وقوتن شنن دربني فتاتور تمل روبو اتفوفوسي دبتما بك غرغرا وراني تفجرا خمالي اللي غريوني وقوتن شنن دربان اولولا ككاتي ميديا لواسا غبا والبوشيسو ولا ايسو مكا والبليسو وانا كدربت وجيسي تايدلي ديبيتا جرتي جيچوتي غرغرا بلنا دربتا مرة ترجمو مارين نغاتم فشلاو نسي اوروميا مال قبسيسا خنكيسا تغاي انت غاي مال قبا وانجدو ارداس خيد ديبني بلنا رلالا أجندة كينيا إجول مفان جباسا في إنتل قرآن رتونداي كان ميديان زنيو humanitarian جدو باسه ولا غودانس سيران لا إثيوبيا هنگا أفريقيا كيبا مويالي هنگا بريتوريا جو كبيو تدو كيس كتامرودان لمبيلني إثيوبيا في سوماليا كيسومتو جچودا كيس دربن imala baay'ee obsafita chiisaa fi lammiilee hedduu nyaachaa jiru irratti kanaasuuf nu ta'a dhimmoota kanneeniif xiyyeeffannaa kennee jira. daawwattoota OMN mariin dhimmoota kanneen irratti taasifnu itti fufaa sana dura garuu beeksisa tokko daawwannee walitti. Oromiyaa miidiyaa neetwork kallattii maraan jabeessuuf kaayyeffannee hojiilee garaagaraa hojjetaati kan jirru hojiilee hojjetaa jirru keessa duulli Facebook yookaan duulli YouTube keenya gara hordoftoota miiliyoona tokkotti guddisuu isa tokkodha. Yeroo ammaatti hordoftoota 577,077 akkasirraa gahee kan jiru subscriberoonni YouTube keenya gara miiliyoona tokkotti akka guddataniif OMN karooraatti qabatee irratti hojjetaati kan jiru. Yeroo dhiyoodhaas duula kana bal'inaan geggeessaati kan jirru duula kana kan milkeessinu immoo daawwattoota keenya waliinidha. Galmisaa OMN faayinaansiidhaan cibsuudha. Faayinaansiidhaan OMN jabeessuuf kallattii garaagaraatiin egaa tooftawwan jiran dhahuu irratti kan argamnu mariiwwan hawaasaa tumsi hawaasaa kallattii adda addaatiin taasifamu akka jabaatuuf waamicha gochaati kan jirru. Kanaan maddiitti YouTube keenya guddisuun madda galiisa kan biraasa dabalataa waan ta'eef kan irratti hojjetaa jirra. Duula kana nu waliin ta'uudhaan akka fullaaftan yookaan yeroo gabaabaatti akka milkeessuudhaaf dandeenyuuf waamicha isinii dhiyeessina. daawwattooti Oromiyaa miidiyaa neetwork hedduun kan YouTube keenya osoo subscribe godhin nu daawwatanis hedduudha. Jarri kun akka subscribe godhan barbaanna. YouTube keenya subscription yookiin maamiltoota isaa dabaluu akka barbaannuuf tokkoffaa daawwattooti keenya akka dabalaniif namooti hedduun odeessaawwan OMN dabarsu akka argatuu fi lammaffaa immoo maqaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiin oduuwwan tamsaan oduuwwan keenya cicciranii even karaa miidiyaa hawaasaa warri tamsaasan maqaa OMN immoo YouTube banaman hedduu jiranii isintu tamsaasanii odeessaa qabatamaa hin taane ka OMN odeessiin faa hedduu isaaniitu nutti ergaa dogoggoroota akkasiisarraas akka of eeggatan tokko. Illi sadaffaa fi atuu kaafte immoo galii karaa digital media OMN argatuun OMN itufsiisuun baay'ee murteessaa waan ta'eef sanaaf gumaacha gama isaanii daawwattoota keenya akka godhanii fi YouTube keenya yeroo hundumaa subscribe godhuudhaan odeessa OMN yeroo yerootti tamsaasu akka argattan asuma waamicha goona. Subscribe gochuu qofa osoo hin taane immoo batanii bilbilaa yookiin mallattoo bilbilaa tuquudhaan odeessi tamsa'u kallattiidhaan yookiin yeroo live tamsaafnu
hubachiis yookiin yaadachiis akka isin gawaan gargaaruuf isas subscribe yookiin immoo batanii sanas tuqaatii hirmaadhaa karaa biraatiin immoo mallattoon join jettu batanii subscriptionii bakka itti maamila taatan cinaa jirti batanii san cuqaasuudhaan warrooti Itoophiyaan ala jirtan OMN maallaqaan tumsuudhaan ji'atti $1 tokkorraa kaastanii option yookiin filannoo garaagaraa qaba achirraanis maallaqaan OMN gargaaruu dandeessu odeessawwan naannoo keessan jiraniif immoo bilbiloota asii gaditti jiranitti telegiraamii WhatsAppiidhaan sagalee barreeffamaa fi viidiyoodhaan nu ga'uu dandeessu deebinee kan isin bira geenyu ta'a. Yaa OMN agundeeffamee almost waggaa 10 guutuuf ji'oottan muraasa qofattaaf akka fakkaatutti qabsoo Oromoo keessatti gawlaana taphatee jira. Miidiyaa guddaa Oromoon qabu keessa agammaatti miidiyaan sagalee Oromoo ta'e hojjechuu jira. OMN waggaa dheeraa kan keessa garuu akka miidiyaalee biroo YouTube irraa galii fayyadamu irratti xiyyeeffate hojjechaa turre odeeffannoo uummatichumaaf update godhu moor sagantaaleen keen gaaf biyya ala jirrullee gaaf biyya kee jirrullee agdeebine biyya baanos bal'inaan karaa Facebookii qofaan darba turanii garuu televiziyoonii Facebookii qofaan darba turanii amma garuu karaa digital miidiyaa kanaan horii argachuullee waan jirtuuf OMN karaa kanaan of cimsuu waan barbaaduuf uummata Oromoo miliyoona eddu jedhama Itoophiyaa keessa miidiyaa isa guddicha kana subscribe godhuun akka fayyadama ta'u godhuu danda'a jennee waan yaanneef duula subscribe OMN kuma miliyoon tokko seensisuu jennee jalqabnee jirra ammaan tana 577 irratti argamna bultii muraasa keessa 600 seenna for sure yeroo xiqqoo keessatti miliyoon tokko akka galchin shakkiin qabnu karaa kanaan OMN tumsaa jechuu barbaannes. Duula kanarratti akka hirmaattan irra deebiin waamicha isiniif goona kallattumaan gara dhimma keenya isaa jalqabaatti ceenaa egaa mariin abdii guddaadhaan eegamaa ture jechuunis Oromiyaatti nagaa dhabame kana fiduudhaaf hin danda'a carraa nagaa kan biraati jedhamee mariin abdatamee ture fashaluunsaa ni beekama kaleessa dhimma kanarraan Abrahaam bal'inaan dubbataati turre guyyoonni waliin hin turre egaa erga mariin kun fashalaa'ee boodas immoo haalonni Oromiyaa keessatti mul'atan yaaddoo ture sana itti kan isaan jiranii adeemsonni jiran deemsota faallaa nagaa waraana bifa haaraatiin labsuu waraana geggeeffamaa jiru jabeessanii tufuu kan fakkaatan mul'ataa jira. Jennoon marii duras yeroo mariin sun geggeeffamaa turettis mul'ataa ture darbee ammoo kan mootummaan ibsa baasirratti illee jennuutti qabatee ba'ee tarkaanfii seeraa kabachiisuu itti fufnaanii kun amma waan jabaatee tufaa jirudha kan inni fakkaatu mee guyyuu carraa siifan kennaati akkaataa itti baha marii kana irratti sun jettu yoo jiraate haala marii kana booda mul'atu irrattis itti carraa fudhu. Ayee ulfaadhi yehuun ani marii kana akkuma dargaggeessa Oromoo kamuu akkuma ilma Oromoo kamuu abdii guddoon eegaa ture. Mariin kun akkuma beekamu uummata keenya qabii keessaaf biyya la diqqaa guddaa jaarsa jaartee biratti abdii guddaa yoon eegamaa ture abdii kanaan wanni eegamaa turee fi uummati Oromoo waggoottan 5 darbe waraana nuffisiisaa waraana kisaara lubbuu namaatiif diinagdee hama sabsuun irraan gaheessa ba'uuf abdii guddaa yoon eegaa ture abdii qofa don taane akka miidiyaa Oromootti akka gaazexeessitoota Oromootti kampeenii guddoo godhaa turre jechuudha garuu gaafa mariin tun milkoomnee yaa fashalooftee jedhan dhugumaanii nuun cufti baay'ee gaddinee jechuudha namni gaddin hin jiru namni kamiyyuu maatii Oromiyaa keessa qabu fira fiixa diqqaadde guddaddi fira fiixa qorraaciin qabdu qorraaci lataa Oromiyaa keessa qabu inum gaddaa jedhettiin amana of course wanni naga caalan jirtu bara ammaan tana dargaggeessa kubbaa miila daawwatu Manchesterii fi Arsenaal faanu yoo wanni walidhanii qabxii warri hin eeggamne taati akka gaddan hin beennaa maalayyaa lubbuu namaati maalayyaatti khisaara uummati keenya jiru waan taateef akka waligalaatti mariin tun gufachuun baay'ee nu gaddisiifte sabaaf khisaara guddoo ta'u hunduu itti waa waligal fakkaata gara dhimma mariitii yoo wal qabate diiteeliin guddoon kennamtiin jirtu sanii qolees irra dubbattanii jirtanii ibsa gareen lamaanuu gam lamaanii iyyuu baafta akkuma sankalees bal'inaan irraa sooftan laalee ture ibsa waraan bilisummaa Oromoo keessa pointiin an argee qabxi takkatti qabxiin ijoo takka mariin tun milkoom tolchit onnerra mari'anne dubbi furwa don taane hoggantoota olaanoo ta'een bituuf dhufee jedha warri mootummaa ammoo gamisaatiin gaafilee waggoottan 60 dur deebi'an kasabaaf sablammoota fa gaafachuu irratti argamu jechuu jiru gaafiin wagga 60 dur Oromoon gaafat am waraani bilisummaa Oromoo gaafasu maal fa akka taana duslanutti mani baay'ee midhaaddu taati khataatu tamuwan baay'ee nam gaddisiisa marii jalqaba gubbaatti waan baay'ee irra waligalle jirra taafti itti fufne mari'annaa jedhan addaan baani
tanirratti ammoo itti mumne mari'adna illee hin jenne agan irra waliigalla agan irra wal dhabne illee hin jenne ilsi balleessaa ilkaansi cabsaa waltu nu arganii dhaadannu waggaa 5 darban gurnu duuchanii qulqullooti ittiin dhumacha baataanti deebi'e so generally olaaltu ibsa kan hordofee wanni dhageen uummata Oromoo ballayoon civilians uummata rakkinichi salaallatuuf khisaara guddoo wanni tokko always negative positive side qabdi tokkoof gadbadii tokkoof cafaqii jedha booranii mamaahu gartee am fakkeenyaa fi namni tokko sa'i jaladu'e namichi sa'i jaladu sun baay'ee gadda sa'i sun ijoolleen isa sun hin jirtaanan sun dhuddi sa'i sun ammoo gaafa inni dolaatti harkisanii waraabessa halkan sun ciffara gubbaa bulaa jechuudha. So mariin tun milkaa'uu dhabuun waraabeeyyooti ciffaraan isaanii toleef hin jiru jechuudha warrooti dhiiga Oromoo buddeen godhatanii yeroo dheeraaf fi akka nagaan kun hin buune labsaa turan ka yeroo dheeraaf maqballeessi jibba olola Oromoo jidduutti oofaa turan ka yeroo dheeraaf dunamoota hedduu ka lubbuun jiranii labsaa turan ammaan tallee khootuu fi yookaan khootii olola sun keeyyatanii bal'inaan miidiyaa hawaasa gubbaa dachaanii jiranii warri olola dacha'uu qofaa miti bifum wal fakkaatuun waraanii ciniinanii deebi'uu Oromiyaa keessa godhamuu jiru bakka gargaraatti itti fufuusaa dhaga'uu jirra. Jiddu galeessa Oromiyaa harka caalmaa lixa Oromiyaa kibba garmooyyalee kan dabalate waraanii deemaa jiraachuu odeeffannee soo gufachuu marii Tanzaaniyaatiin booda Oromiyaatti qiyaamaa wagga 5 rooba turtaan ammaan tallee achuma deebi'uu fi duumansaa jirtii jettiin ibsuu dandeetta. Guyyoon yaada alagaan gammadee jira ta'uu mariin tanaa gufattee yaada jedhu irratti nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Nam tokko yoo gammachiisuun qabu ture kufaatiin yookiin fashaluun marii tanaa nama Itoophiyaa keessa jiraatu miti ollaa Itoophiyaa keessa jiraatullee gaddisiisu irra ture. Namooti yookiin immoo alagaan miidhama Oromootiin gammachuu akkamii akka argachuu danda'an hin beeku gaafii nattaa yeroo hundumaa. Garuu qaamni Itoophiyaa bulchu tokko kan nagaa Oromiyaatiif tasumaa hin yaaddofne yookiin maraataadha yookiin akkitti biyya bulchan hin beeku. Dabri immoo mancaatii fi dhumaatii waggoota 5 dabarsineerraa qaamni hin baranne ka biyya bulcha jedhu hagam doofaa fi maraatummaa keessa akka jirudha kan hubachuu danda'u. Oromiyaan akka deddeebiin himaa turre center of gravity biyya san keessatti wiirtuu waa hundaati. Oromiyaa gooluu jechuun Itoophiyaa gooluudha. Dabree gaanfa Afrikaa gooluudha. Nagaan Oromiyaa keessatti yoo dhufe by the way karaa hedduun biyya san keessatti nagaan bu'uu danda'a. Relatively biyya sanaaf nagaa guddaan nagaa Oromiyaati. Lafti sun lafa guddaadha. Wanni biyya sanaa hundi kan naannoo Oromiyaatti hin tuqne hin jiru baay'ee. Amma mootummaan highway ijaaruu barbaade. Oromiyaa osoo hin tuqin highway ijaaruu hin danda'u. Railway daandii baaburaa ijaaruu barbaade Oromiyaa osoo hin tuqin daandii baaburaa ijaaruu hin danda'u. Diinagdeen sochii misoomaa guguddaan xixiqqaa haga guddaa daldalli Oromiyaa hin tuqin biyya san keessatti hin jiru. So Oromiyaa keessatti nagaa buusuu jechuun Oromiyaa qofa miti kan fayyadu. Naannolee hundumaafuu hireedha. Uummata biyya sanaatiif hundumaafuu hireedha. Egaa maayimeen tokko gadi ba'ee bakka waraanni Oromiyaa keessaa hin dhaabbanne jedhee lafa dhiituu dibbee rukutuu gammaduu danda'a. Kun doofummaa isaa hamaadha. Biyya san keessayyuu aadaan akkasii waan baramaa dhufeedha. Jibbiinsarraa kan ka'e jibbiinsi immoo doofummaa irraa madda. Oromiyaa keessatti nagaan oowwee akka waan inni miidhamu. Oromiyaa keessatti yoo waraanni jiraate akka waan inni fayyadamu qaamni yaadu jira. Tigraay keessattis akkasuma waayite. Tigraay fakkeenyaaf inni darbe miidiyaaleen Tigraay deebiin xiinxalaa turan. Yeroo gareen Tigraay gidduutti waliigaltee atakaaroon dhalate 7-2-3 dura gareen tokko kan miidiyaadhaan gammachuu ibsatu jira. Baay'ee aadaan akkasii Itoophiyaa keessatti waan baramaa dhufeedha. Akkasitti ijaaramtee Itoophiyaan. Kuni waan baay'ee nama saalfachiisuu fi hundi namaa itti gadduu qabudha baay'ee. Aanamma naannoo 3 keessatti oo nagaan jiraate Oromoof nagaadha baay'ee. Oromoon maal jedha yoo ollaan nagaan bulee nagaa bula.
yoo dheedi nagaa ta'e reeri nagaa ta'e guyyaa yoo reeri nagaa ta'e dheedi nagaa ta'e nagaan ollaa keetii kan si yaachifne waraanni ollaa keetii akkamiin si gammachiisa kanaafu humni siyaasaa by the century Oromiyaan yoo jedhu humni siyaasaa biyya san keessatti aangoof wal dorgomu hundiyyuu Oromiyaa irratti kan wal dorgomu amma waraana kaaba Itoophiyaa Tigraay keessa tures kan naannoo Amaaraa keessatti jirus Oromiyaan dachiisaati bakki biraattis waraanni qabatu Oromiyaan alallee qaamuleen Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf Itoophiyaa jabduun barbaanne sentari godhatanii kan irratti wal lolan dachii Oromiyaa fi qabeenya Oromiyaati. Kanaaf nagaan Oromiyaa bakka baay'eetti nagaa buusa. Sila warri biyya bulchan kana sirriitti beekuutu irra ture baay'ee. Namni waan kana hin beekne Itoophiyaan beeku jechuudha. Namni nagaan Oromiyaadhaan nagaan lafa guddichaa nagaan qooda naannoon kun biyya san keessatti qabu hin hubanne Homaa beekumsa Itoophiyaa bulchuun qabu yookaan maraatee jira dheetan fudhadhaan. Hireellee ture isaaf. Osoo Oromiyaa keessatti nagaan dhufe tokko mootummaan amma jiru kun egaa Oromoo wajjin associate ta'ee jira. Silaa mootummaa sodaatamu ta'a. Silaa mootummaa kabajamu ta'a. Maaliif amma alagaan akka barbaade kan magaalaa Finfinnee keessa isayyuu seenterii Oromiyaa keessatti qondaalota Oromooti jedhee kan kantiibaa magaalaa arrabsu. Kan Shimallis Abdiisaa arrabsu. Kan takka mootummaa kana mootummaa shaneeti. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan gaafa waliin ta'an ture shanee lamaantu waliin ta'a jedhanii gaafa duula gaggeessan argaa turre. Waay maaliif kun ija tokko waan laalaniif mootummaa kanas Oromoo wajjin associate godhanii waan laalaniif argitee gaafa Oromoon kun walii gale yookiin immoo nagaan Oromiyaa keessatti buute yookiin gareen tun lamaa waliin dhufte in sodaatamtaa hin kabajamtaa naannoon biraas beet onnatee waraan sirratti hin banu. Oromiyaa keessatti yoo nagaan bu'ee ta'e sochiin siyaasaa naannoo Amaaraa keessaa kun hin laafu. Sochiin Tigraay keessaa hin laafu. Kanan beeku maayyimin kanatu naarsa. Mareen kun fashaluu isaatiif maaltu sababaa waan jiran dhimmoota bu'uuraa haalota gamaa gamanaa mul'atan irra dhaabbannee kaleessaa haasa'aatii kan turre salphaatti hubachuun ni danda'ama jedheetanii yaada. Inni guddaaf tokkoffaan ejjennoo dhabuudha. Ejjennoodhaan ittiin deemamne. Ejjennoo nagaa buusuu qabateetti deemeera jedhee hin yaadan keessumaa mootummaan. Sababni isaas yeroo lolli kun yeroo mariin kun geggeeffamaa turetti illee maaltu deemaa ture waan jedhu yoo ilaalte fedhii nagaa dhabuurraa kan maddadha jechuudhaaf hin dandeenye. Nagaan akka bu'u hin barbaadu mootummaan kuni. Gatii nagaan barbaaddu sanas kaffaluudhaaf hayyamamaa miti. Akkamiin godheetan yoo maal godhe yoon adeemsa kamiin dhihaadhen nagaa buusuudhaaf danda'a biyya sanatti. Gaaffii dhihaatuuf deebii akkamii yoon kennan biyya sanatti nagaa buusuudhaaf danda'a. Qaama nu lolu kana faanas nagaa buusuudhaaf danda'a waan jedhu sana waan xiinxala keessa galchee sanaaf of qopheessee deeminatti hin fakkaatani. Ejjennoon nagaa irratti jiru ammas dadhabaadha. Mootummaan nagaa buusuudhaaf qophii ta'uu dhabuun mariin akka carraatti ilaalamee ture kunillee akka inni fashalu ta'eeti kan jiru. Inni kan biraan rakkoo biyya mudateef furmaata hunda hirmaachise fiduu irratti yookaan argamsiisuudhaaf qophii miti mootummaan. Waa hundi anaan yoo ta'e malee waan jedhu ejjennoo sanadha kan irraa arginu ammas. Ani yoo hin jiraanne biyyi sun iyyuu hin jiraattu jedhee ministeerri muummee akkasitti kan inni yaadu. Mootummaan keenya yoo hin jiraanne biltsiginnaa yoo hin jiraanne Itoophiyaa biyya jedhamtu hin jirtu jedhee sadarkaa sanatti kan inni ibsu paarlaamaa irratti illee. Ammas yoo ana qofaan ta'e irraan kan hafe biyya bulchuunis hin danda'amu. Waloodhaan ta'anii furmaata barbaaduun hin danda'amu. Waliin dhufanii mootummaa waloo hundeessuudhaanis furmaata fiduun hin danda'amu jedhee kan yaadurraa waan ta'eef furmaata hunda hirmaachisu barbaaduu irratti sanaaf of qophiis miti mootummaan. Sanaaf qophii ta'uu dhabuun isaa immoo fashaluu marii kanaatiif isa tokko dhadheetan yaadan gaaffiin bu'uura dhiyaate tokko isa kana akka ta'e wanti akeeku waloodhaan taanee waliin taanee furmaata haa barbaadu furmaata haa finnu Oromiyaa irratti jijjiirama bu'uuraa haa finnu wanni jedhu kun Oromiyaa irratti paartilee siyaasaa hunda bifa hirmaachiseen qaamolee siyaasaa hunda bifa hirmaachiseen waloodhaan taanee bulchiinsa waloo gadi dhaabnee rakkoo Oromiyaa erga fudureen booda gara marii biyyoolessaatti haa ceenuudha adeemsi ture. Kanaaf qophii miti mootummaan inni sadaffaan gaaffii uummataaf beekamtii kennuu diduudha.
rakkoo dhumti biyya sanaa kan biyya sanatti rakkoo dhale maalidha kan dargaggoo gara qabsoo hidhannootti oofe maalidha waan jedhu kana recognizing goone beekamtiin kennine mootummaan gaaffii waggaa 60 duraati jedhee kan inni ofirraa dhahuudhaaf filatu bu'uura qabsoo Oromoo bu'uura kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo ittiin bosona seenuudhaaf murteessee kan akka gaaffii duubatti afaatti dhiheessuun kun madda rakkoo isa kan biraa jarri kun akka isaan walitti dhufanii rakkoo jirullee mariidhaan furuudhaaf hin dandeenye taasisaa jiru isa kan biraati. Fedhii aangoo daangaa darbeedha wanni jiru wanni argaa jirru aangoon koo tasuma tuqamuu hin qabdu waan jiru. Kottaati harka maradhaati galaati yookaan hidhannoo keessa lafa kaa galaati filannoo dhuftu eeggadha. Filannoon darbe maal fakkaata ture? Filannoon dhuftu maal ta'uudhaaf jirti amma maal abdateeti waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hidhannoo isaa lafa kaa eegalee filannoo itti aantuun eega jedhee kan inni taa'u. Kun fedhii aangoo daangaa darbiterraa kan maddisu jedhee tayyaadaa sababoota hedduu tarreessuudhaaf hin dandeenya haalota gamaa gamanarraa mul'ataniif dhaabbanni jechuudha. Fashaluu marii kanaatiif hundaa ol garuu kutannoon nagaa buusuu dhabamuu isaatiin akka sababaatti kan hin laatu. Yaa wal dhibdeeni ammaan tana uummata gaaga'uu jirtu suniin wal dhibdee paartilee siyaasaati. Uummati jidduu miidhan. Paartileen siyaasaa kun lamaanuu hamuu yeroo hedduu maal jedhan uummata himatan. Uummata qabsoomnaa uummata kennaaf dhaabbannaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomsaaf faayidaa tolcha mootummaan bilxiginnaa mootummaa Oromoo jedhee akkasitti dhiyaachuu irratti argama. Yeroo baay'ee yoo rakkoon akkana kun ka'uumams taate sila wanni ta'uu malan akka pirisimpliin jaarolee araara negotiation team tajiddu seentee warra walitti qortu seera akkana qabaattiin beeku seera idil addunyaa sirii faringoon yookaan diiteel odeeffannoo san beekumsa gaan qabu sila wanni ta'uu malee yeroo akkana kana gareeni walti qoraa turtu sun dhugaa lafir jira wantooti dhiyaatan kana diiteelii illee keessee nu baatan kanarratti wanneechaa turre garuu walii galuu hin dandeenye yaalii yoo itti fufan jettee indipendantii adoo ibsi qaama walaba tokkoon kenname gaarii ture jedhetti naman uummatillee yoos tasgabbaa'uu danda'a yoos dhuga jirtatti baafachuu danda'a. Amma akkuma arginutti bilxiginnaan silaaftuu gad baatee adoo dhibba keessa dhuga sumuunallee qabaachuu baattee dogongoree kiyyin jettu. Waraanni bilisummaa Oromooleen akkanumaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gad ba'ee mariin tun fashalaa'uuf bilxiginnaa himata. Bilxiginnaan ammoo gad baatee mariin tun fashalaa'uuf waraan bilisummaa Oromoo himata. Fashalaa'uu marii tanaatiif ka'umsi guddaan maal waan jedhu bu'uura marii araara gubbaatu hin doomne olaal mariin araara tokko milkaa'uuf qabxiileen gugurdoon 5 hojiirra ooluu qabdii jedhanittiin herregan. Marii waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa tolcha kana ammoo yoo ibsi isaanii ibsum xiqqa isaan kennaniif waan eegusun asitti fufee deemuu jira kalaali taate wantooti 5 iyyuu guutamne jedhetti naman. Tajalqaba marii tokko godhuun duratti preparation qophii barbaachisa. Qaamni marii gorsuun yaadirran mari'achuuf dhiyaatetti qophaa'ee yaada isa dhiyeeffate qopheeffate yaada isa dhufe teebiliif dhiyeeffataa jechuudha. Amma ibsa addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kan keessa yoo kalaali taate mootummaan Itoophiyaa single jedha odeeffannoon ba'u jirtu. Wamariitu wal qabata yaadii kana waan jedhu iyyuu finne waan jedhanii jira. Hoggantootaan koottaa galaa barcuma sanii qoonna waliin hojjanna waan dabart interestiin tana waan jedhu iyyuu goon. So armirratti wanni nam mul'achuu jiran akkan argu adoottiin qophaa'ini maal jedhanii foon irachuu yookaan waan wayii qoodachuuf waan dhagan fakkaata. Hanqinni preparation waan jiran fakkaata. Lammeessoon tarast gareeni wal dhabdi tokko jalqaba irratti eegii bakka waraaniin humbaas jettu jette murteessitaatu walamantaan jiraachuu qaba. Amma sadarkaa hoggantoota gubbaatti waraanni bilisummaa Oromoo ajajooti gugurdoon dhufanii jiran. Hoggantooti mootummaaleen dhufanii jiran. Hoggantooti kun walamananii somehow jaarsi ka jidduu jiraatuuti bakka walabaa akka jiraatuuti waliin taanii jiran. Garuu warri gadi jiru tiimiin gadaaftu walamantaa ture yoo itti taate خبرنا أشي مريشو جر قدي ولا لا تراني يشوف تراستين أدونو ممين نجاب بجد نيادون إن يادم تو يشوف أبتين سديسون focus on interest not on possession وانجد نيجر فكين يافي إثيوبيا ما نما منوف نما أوروميا ولا بات تمنوت والأبي يشوف مريا كانت أنكيزا مارغوتا أوروميا تمرو وانتوكو إثيوبيا تمرو وانتوكو سنوات شخيته interest تنتلفنت interest تنتوالين مارغوت الرول فيلم تاجيشو waraanni bilisummaa Oromoo maal dhiyeeffat mootummaan Itoophiyaa maal dhiyeeffat maalirra wal dhaba wanni jedha adoo sila qaamni walaba ifnuu godhe ifatti irra dubbachuu dandeennaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo leen tan gaafadhin jedhe mootummaan Itoophiyaa leen tan naan jedhan jedhe gaafilee waggaa 60 dur deebiti. Tawa uummatii Itoophiyaa cuftirra fayyadam gaafatan probably gaafii waraanni bilisummaa Oromoo gaafachuu danda'a jedha yaad gaafii afaan Oromoo fa'a gaafii Finfinnee fa'a.
gaafa afaan Oromooti wal qabatee akkuma beekamu mootummaan bilisiginnaa yeroo tokko gad ba'ee afaan Oromoo afaan paartii bilisiginnaa goonee jirra afaanota shan waliin jedhe. Afaan Oromoo afaan uummata guddaa gaafa Afrikaati. Afaan uummata miiliyoon hedduuti. Afaan uummata miiliyoon agasii paartii bilisiginnaa paartii diqqayyoo haala ijaaramte. Ta'ee ijaaramtellee ammoo addunyaa gubbaatti yakka waraana dabalatee waan akka akkaatiin maqaan kaa'u afaan paartii suni goonee jirri jechuun afaan Oromoo undermine godhu malee guddisu jedhee naman. Tana waraanni bilisummaa Oromoo gaafas jechuutti hin jiru. Gaafi akkasii fa'aa gaafi waggaa 60 yookaan eegi dhumne deebifnu kadhan taate dogongor tan sila kanuu qulqulleessuu qab jaarsaraa rafa ta'uu qabu inni jedheef kana. Kaanii warri kunin cohesioniif hin dhume compromise waan wayii tokko kenne fudhachuuf dhufa don taane kan sii kennaa nagulgali. Yoo ammoo kan diddee wal balleessina waan akkasii filosoofi akkasii waan hordofanna fakkaata. Kaan onneerra maal jedhan ilmi namaa garaallee onneellee waan cuf bana godhee wal mari'ata. Onneef gara bana godhatanii waliin mari'ataniif maraammartoon jirti fuuftee jirti jechuudha. Maraammartoon tuni tufuun isii ammaan tan maal dhaluu jirtu waan jennu reefurra dubbannee jirra lafirratti waan deemuu jira. Waraanii adooleen buliin xawma achitti mariin godhamuu jirtu Oromiyaa waraan kee turte akkuma dubbachaa tur. Harka tokko marii harka tokko waraan kun namooti justify si godhuuf yaalan hin jiran. Tigraay keessatti olaantummaa argachuuf mootummaan filosoofii wal fakkaata fayyadamee warri jedhin jiran. Tigraay keessatti mootummaan lolka godha ture is a conventional war. Waraan fuullee wal lola turan. Maqalee qabuuf marsa ture jechuudha. TPLF dur dhaabattee loluu jirta. Amma eedni marsiiti qaamatti marsiiti hin jiru bar. Uummata qulqulluu gaagee yoo hin ta'in filosoofii TPLF hordofuun sun hin baasiftu. Eegam mariin kun kufteedhanii asii ankaadireen hedduun isii tarmaan dura wannan arga wannan miidiyaa hawaasa gubbaatti taasisa tokko gaaf mariin jalqabdedhan namooti muraasi positive ta'anii bakka ingeet harmaan dura abaarsa hedduu darbatan ka eegee qabbanaanii waraani huyya goomee waraani bilisummaa Oromootiif mootummaan marii jalqaban jedhan ado mariin kufteennaan qaxxita maqbuqaanti deebi'ee jechuudha. So I was surprised. Sun calla don taane sadarkaa qaamolee mootummaa mariin tun akkami kuftee waan jedhu abtaa'ii danda'a bal'inaa yaayyuu ibsa. Abtaa'ii danda'a jechuun nam tokko qaam tokko don taane is a minister of peace. Minister data minister nageen biyyattii waan taatee fi tokkoffaa dhimma nageenyaallee waan isa lallatuu fi mariin tun kufuuf ka'umsi mootummaa ta'amanii jira. Garuu qaamoleen mootummaa gariin maal jechuu jiranii waan jedha olaali taate baay'ee nama ajaa'ibti. Kunin amma full Facebookii ayiloo addunyaa gubbaa waan barreeffamu gabaabsatan ayiloo addunyaa jechuun irra guddaa communication mootummaa naannoo Oromiyaati. Shane jedha mootummaan kutannoo nagaa waara buusuuf qabarra ka'uun shororkeessaa yak dhiifama hin qabnu uummatootaaf mootummoota irra raawwatu waliin marii taasisa. Bakka qaamni sadaffaan jirutti ajanda siyaasaa qaban akka dhiyeessan hireen kennameef jedha. Naga buusuuf daandii dheeraa deemna. Aangoo mootummaa federaalaa hangaanaa qooduuf fedhii qabna agarsiifne jirraa jedha. Antummaa uummataaf qabarra ka'uun qaam kabajii malleef kabaji kenninee jedha. Agarta humni shororkeessaan kun garuu ammas akkuma kaleessa dhiiga Oromoo dhangalaasuu, Oromoo gidirsuu, qabeenya barbadeessuu, galma qabsoo godhatee ergam qaam bira malee ergam Oromummaa hin qabne qaam sadaffa bira mirkaneessee jiraa jedha. Waan kana angiluma fi dubbatee jiraa jechuudha. Jalqaba irratti qaam kabaji hin qabneef kabaji kennu. Jaalattee kabaji hin kennin tokko yeroo tokko siyaasa daa'ima taphachuu hin qaban. Jaalattee kabaji kennitee fi miti. Wagga shan guutuu walijjeesuuf yaaltee qawween ta'uu dinnaanii yaamte waliin mari'achuu yaali gootee jechuudha. Yoo haa ta'uu dittaate at least sadarkaa qondaala mootummaa afaan dippiloomaasii illee afaan qabbanaa olli dubbachuu watook afaan wala baarsaa wal cabsuun afaan bakka jechooti gise tokko beekta aamilee nam cabsan hedduun sa'aatii kana yoo fayyadaman arguulleen guddoo nama ajaa'ibti. Soo jeneraalii martee Oromiyaan bakkum khaleessa bakkum wagga shanan dabarte turte hagas caala amaa waan deebit fakkaatti. Dooti diqqaa guddaa dooti jaartii saamichi darariin gudeediin agan caala waan ammaatti naf fakkaata. Kanaaf nu dhukkubsaa jechuudha. Kanaaf aarraa jechuudha gumniteennaatti. Kaleessa kaafnee jirra maal garaagarteen isaanii maalidha qabxiilee jedhan qaamni sadaffaan odoo ibsa yaada guyyoon jedhe hamma tokko warq ibsa isaanii keessaa agarree jira. Sirriitti. Maddeen dippiloomaatiikii sunni isaan dheerannee jira. Bu'uurri rakkoo yoomirraa eegale gaaffiin isaan irratti wallaban maali waan jedhu. Qabxiileen garaagarummaa dhalan maali ajandaa maal ture kan jedhu hamma tokko impilaay godhee jira ibsi garee lamaanii. Wanni hundaa ol beekuu qabnu mootummaan kun akka malee aangoo jaalata. Aangoo waan jaalatuuf uummata impaawar gochuun barbaadu. Amma garaagarteen isaanii tokko kanadha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata impaawaraa goonu gaafatummaa mirkaneessinu dhaabbilee walabaa haa ijaarruu waan kanaa sanarratti akka waliin galleedha ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaserraa kan hubanne.
aangoo waan jaallatuuf gaaffii uummata deebisuun barbaadu. Gaaffiiwwan uummataa gaaffii moofaan jechuudhaan ibsee jira. Litiraarii akkas jechuu baatullee gaaffii waggoota 60 dura gaafataman fa'aa jedhaa ture. Mootummaan dugdatti na baatee mootummaan haa godhu jedhanii gaafatu jedha. Mootummaa yeroo ki mootummaa ce'umsaa gaafachuu isaaniis agarsiisa waan kana. Hidhannoo wajjin waan wal qabatus waajirri dhimmoota kominikeeshinii kan federaalaa akka rakkootti yookiin akka garaagarteetti kaasee jira. So asirraa maal hubatta mootummaan gaaffii uummataa deebisuudhaaf fedhii akka hin qabne kutannoo akka hin qabne uummata empower gochuun akeeka mootummaa kanaa akka hin taane sagantaa mootummaa kana keessa akka hin jirre aangoo fi faayidaa dinagdee qofaaf hoggootaaf mootummaa ta'etti turuu akka barbaadu murteessummaa uummataatti mootummaan amanne akka ta'e baay'ee murteessummaa uummataatti akka amanne agarraa jira bara fedhiin uummataa maal akka ta'e argaa jira fedhiin uummataa nagaa barbaanna nagaan habu waliigaltee naa jiraatu kan jedhu. Inni lammaffaa sodaan mootummaa gaafatamummaa accountability waraanni bilisummaa Oromoo ibsa keessatti waa'ee accountability gaafatamummaa mootummaa yookiin gaafatamummaa garee lamaan iyyuu kaasee jira. Garee mootummaa keessatti ibsa isaanii keessatti nagarre kanaafan kaasa. Yakkoonni Oromiyaa keessatti waggoota 5 darban raawwataman riikardii yakkootaa olaanoo bakkeewwan garaagaraatti kaarmaan dura argineen beeyne arman boodas itti ufan jennee yaan baay'ee ummati keenya kan beeku qabu qarqara hammeenya jira gana ummati keenya kanaa ol buqqa'uu danda'a kanaa ol dhumuu danda'a kanaa ol hidhamuu danda'a kanaa ol mancaatiin Oromiyaa keessatti itti ufuu danda'a agarree jirra muuxannoo Zanzibaarii booda Oromiyaa keessatti taateewwan turan ammas afaan mootummaan dubbataa jiru argaa jirra afaan mootummaadhaa hin cabsinaa kan in balleessina kan jedhu ibsi communicationiis gareen kun balaa Itoophiyaati jedhaa jira. So mootummaan kun sababa aangoo jaalatuuf sababa gaafatamummaan akka mirkanaa'u hin barbaanneef mariidhaan Oromiyaa keessatti nagaan akka bu'u hin barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaa keessatti nagaan yoo bu'e ummati haa murteessuudha bara amma gaheen waraana bilisummaa Oromoo akka guyyoon kaase Riippaabilika Oromiyaa ijaarra jedhee addatti dhaaba siyaasa tokko miti dhaaba waraanaa tokko miti Riippaabilika Oromiyaa kan ijaaru. Uummatatu murteessa. Gaheen waraanaa yookiin gaheen dhaaba siyaasaa uummata sadarkaa sanitti empower godhee hiree isaa uummati akka murteessu gaafatudha. Ibsa isaanii keessatti ibsanii jiran kan hiree ofii murteeffachuu kan jedhu garaagartee tokkodha. Mootummaan uummanni hiree ofiin akka murteeffachuu hin barbaadu. Hiree ofii murteeffachuu jechuun immoo uummanni keenya baay'ee warri alagaas kan dogoggoraan ibsantu jira baay'ee. Article 39 jechuun Itoophiyaa irraa fottoqnu jechuun miti bara. Litiraarii jechuun walumaa galaan guutumatti jechi kun Itoophiyaa irraa fottoqnu jechuun miti. Uummanni haa murteessu. Uummanni hiree ofiin haa murteessu. Konstitushiiniiwwan addunyaarra jiran hundi isaaniiyyuu self determination waan jedhu akka core value itti qabatanii jiran. Self determination jechuun qa'ee kiyya anaatu bulcha. Qabeenya koorratti anaatu ajaja. Namni biraa dhufee nan bulchu. Alagaan mootii yookiin alaqaa naa muudu jechuudha. Haga fottoquutti jedha. Fottoquun isa dhumaati. Ka fottoqtu immoo roorroodha. Malee lafumaa kaatee Itoophiyaan barbaannu yookiin immoo biyyi tun teenya miti jettee miti kan fottoqtu. Roorrootu sadarkaa sana gisigeessa. Heerris akkasuma jedha baay'ee. Heerri kun keewwata tokkitti yookiin saba artiklii tokkitti hin qabu gadi bu'ee ilaaluu danda'a namni baay'ee qaba saba artiklii. Self determination waan jedhamu ija kanaan laaluun baay'ee barbaachisaa. Ormi Riippaabilika Oromiyaa jedhee tinittaanee garaagaraa kenna. Kaleessas kennaa turanii hagar gantaay dargii kaasee hagar gantaay jechuun warra biyya fottoqsu barbaadan warra tokkummaa Itoophiyaan barbaanne. Har'as waan si gaddisiisaa ibsa communication irraa olaalte akkasumatti kan ilaalaa jiran. Gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo qabatee deemu yookiin waraanichi mataansaa balaa Itoophiyaati jedhaniiti kan ibsa baasaa jiran. Qaama balaa Itoophiyaa wajjin akkamitti jalqabuma marii teessaatti jechuun mootummaa Itoophiyaati tokkummaa Itoophiyaaf loleettee ibsita jalqabuma akkamitti Taanzaaniyaa Daar es Salaam Zanzibar deemta silaa balaa Itoophiyaati jettee farrajjee jirta. Sigalee mootummaan kuni ejjennoo lakku yeroo hundumaa ejjennoo lakku wayi tasa asitti akka guyyoon kaasee obbo Hailuu Addunyaa maal jedhe
warra jalqabaa kabajin malleef kabaja kennineefi jedha. Ookee jalqabuma maaliif waliin mari'attee akkasitti yaade. Anam gaafiin guddoon an kaasu barbaade. Yaada kiyya goolaleen si ganna guyyees seenarraa hin baranne mootummaan kun akkuma kaleessa warri Itoophiyaa bulchaa turan gaaffii Oromoo itti ilaalaa jiran turantu har'as bilchiginaa ija bilchiginaatiin ilaalamaa jira. Bilchiginaa jalattis gaaffiin Oromoo gaaffii biyya diigu gaaffii balaa Itoophiyaa jedhamee jira. Kaleessas akkasuma ture. Dhukkubni Itoophiyaayyuu jaarraa tokko olii tana dhabaate. Gaaffii Oromoo, koozii Oromoo balaa Itoophiyaa godhanii feem gochuun Itoophiyaa dhukkubsaa ture. Itoophiyaan dhukkuba kanarraa yoon fayyin nagaan argattu. Amma clearly walitti mun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii Oromoo ija balaa Itoophiyaatiin balaa national security Itoophiyaatiin securitize gochuun Oromoo securitize gochuun dhukkuba Itoophiyaa kan jaarraa tokko waan turteefi Itoophiyaan dhukkuba kanarraa fayyuu qabdi jalqabee dhiyaan. Yaa anini qabxiin guddoon taate nama reefu kaasuu jirtan namoota hedduun amma namooti mootummaa bakka bu'an baay'ee nam tokko tiim garee propagaandaa godhatte gareen propagaandaa sun hooggansa mootummaa gubbaa jiraatte bakka bira jiraatullee yaadi si yeroo tokko tokko dubbasii bakka bu'uu danda'a mootummaa sun qofaa miti keessumaa warri hooggansa poozishinii mootummaa gubbaa jiru yaa keessumaa warri hooggansa gubbaa jiru wanni warri dubbatu cufti ta mootummaati jedhametti nama nam am barreeffamaaf taa'ee yaadon taane barreeffama mootummaa Itoophiyaa jedhame miidiyaan kamuu soorsi godhametti fayyadamuu danda'a. Haayiluu addunyaaleen akkas qondaal mootummaa waan ta'eef haayiluu ta'uusaa don ta'ini qondaal mootummaa maqaa mootummaa jedhu sun kee waan jirtuuf kun dubbii kiraayiteeriyaa gooti. Jalqabumirra yoo akka hin taane beennaa jedhan. Anas irra gaaffiinti jalqabumirra yoo akka hin taane yoo qabee kan taate maaliif riisoorsa ganga gubani? Mariin tun Tanzaanii marsalamaaf godhamtee addunyaarraa biyyootii biizii taane ta addunyaa araarsuuf yeroo amma saatiin qabnu kanneen akka Ameerikaa, Noorwee, Keeniyaa, Dabrigaad faan cufti keessatti hirmaachaa turanii qabeen baay'eetti itti bahee hundi caala immoo aalii hin uumatitti eega turu onnee uummata rarraasuun maaliif barbaachisu? Uummata irratti diraama taphachuu qumaarii taphachuuf adeemtu yuusi confusion bar amma maal ta'e yeroo dhiyoo taate wanni arguu jirru siyaasa mooderni godhanii jiran. Waan har'a dubbatan boriin jirtu. Har'a waan bira dubbata bor waan bira dubbata xawala waalummaa waliin dha'u bakka akkuma sijaaraa caatii maani nyaatanii bor ganame bira deeman kaan dubbiillee dhugaallee haqallee womcuuf akkasum nyaatanii bira deemuu kanatti waan taadhuuf na fakkaata. Anini ittamananii waligalu dhabu qabaatanii malee marii tanirraa immoo waan tokko hubadhee jira. Tana miidiyaa irratti dubbachuu barbaada. Marii tanirraa waan nan hubadhee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Maroo Dirribaa hangoo qoonnee fi hangoo dideedhani. Qondaaltottanatti hangoo didee miti. For the first time qondaala Oromoo hangoo fi yookaan beessee fi dabarsee koozuu fi gurgurin garee tan argee jechuudha. Yoo hooggantoota akkana qabaatte Oromoon successful jedhetti naman. In arginere hooggantoota Oromoo hedduun taabdatamillee shiliinka argattennaan hedduun isii boolla duudde jirti bar bakkisiin itti coopti dhabne taa qaama buumna gannu dhiiseetti cufti hin jirtu ammaan ta'e. But gareen tuniin aangoo isanii qoon jenne akkan jenneeni waan hedduu waa dagallee fi nu diddee jedhuu miti. Wanni isiin diddeef waan biraatii miti. Haayoon isiin qabattee dhufti suni dhugamoo dhara soba maanii suni waliin wal falmutti achi taa'ee irra naabu'i tan fudhadhi waliin jedhu dhugaan lafir jirtammoo nami waan itti amane kutatee koozii uummata kiyya jedhee for the first time wanni jedhini marro. So marroon tokkoffaa gareessa ordoftuuf yookaan waraan isaatiif amanama ta'ee bahee jira gareen marroo. Lammeessa gubbaatti addunyaa gubbaatti dippiloomaasii salphaan dalan tan sirriitti jalsaraaritti fudhadhe waraanni bilisummaa Oromoo seena keessatti promooshinii miidiyaaleen addunyaa hunda dotti ba'aniin dalagnee fi dalagamee fi jechuudha. So mootummaan sadarkaa kan deeme qarayyuun barbaachifti jedhan waan fireen qabne dubbachuu yeroo tokko rabbi sodaadhaa haadireen Oromiyaa haadireen ceera fokkoo hin qabne duunta Oromiyaa. Mootummaan kun eegi mootummaa Oromoolee machaa mootummaallee tuffachiisina mootummaa hojjettaniifillee tuffachiisina qaamtanii dhuddaniillee wayillee barreessinaa wayillee jedhina. Tuffii maanii kan keessa ba'a namni nam tuffate yeroo hedduu gadaantummaan itti dhaga'ama. Tuffi keessa ba'a sammuu modernitaatiin aduu yaadanii waan baay'ee. Taan cuuf caala waan inni ajaa'ibee kaleessa ciisee laala ture mariin tuniin milkoomnee jecha dhageenne naani gareenii finxaalee Amaara waan isin haasoftu tokko dhagee baay'ee waan ajaa'ibdeef. Miidiyaa tokkiitu soosuma soosessa jedhanii. Aniin sadarkaa sunti miidiyaan mainstream ta'e
waan fake ta'e hojjetaa jedhetti yaadeen beeku garuu maal godhan waan sana jaabe miidiyaan sun miidiyaa beessee guddoo qabu miidiyaa uummata hedduun deeggaru. Footoo ijoolleen footooshooppii marroo fi gammachuu abbooyi ittaana isaa walitti qabanii naannoo Tanzaaniyaa dhaaban tokko maani dhaaban tokko hin jiraa miti. Yaa footooshooppii san fayyadamanii marrooni bakka Tanzaaniyaa keessa kun bifa kan fakkaatu bashannanuu jira. Yaa wanni warri irraa waliigal jedhan wanni warri irraa waliigal waan dhibi waliin mari'anne garee diin kenna kana maariin balleessinaa marroo faana Awustiraaliyaa dhaqee boqodhi agnu balleessu nu wobsii jedhanii tanirra mari'atanii jedhan. Ormi akkana Oromoo qoosaa jechuu gareen tun ammoo gad baate kaadireen gandi keessa buddeeni warra dhiiga waan taateefi warrooti didiqqoo wajji jiru hin dandeenye akka sedhetti himsu warrooti didiqqoon baay'ee kaadiree nam gad baate ololtuun aguma keen odeeffannoo addaan qabdu nuti hirqabayyo garuu gad baate waan akka qondaalan goo qabuutti hin barbadeessina hin dhoomna yoottu baay'ee nam saalfachiisa. Please namu sadarkumu fiitu wa tolchaa jechuu barbaachisa. Waliigalaan wanni jiru duullis holollis akkasumas adeemsi ittiin mootummaan kun qabatee jirus waan waggaa 5 dura arginee dadhabne waan waggaa 5 darbaniif yaalamee dadhabameef waan hiika tokkollee argamsiisuudhaaf hin dandeenye ta'uun ammas rakkoo Oromiyaas rakkoo biyya sanaas itti fufsiisuudhaaf danda'ee jira. Amma dubbiin obbo Iluunfaa dubbatan kun dubbiin waggaa 5 dura bara 2018 dubbataa turan 2019 dubbataa turan waggaa 5 darbe guutuu kan madha kan isaan odeessaa turan haalli illee isaan hin barsiifne al tokko cunnuura wanti jedhamu kun dhugaadhumatti ibsa dheeta yaadaan mootummaa kana kan dubbiin obbo Baqqalaan dubbatan mootummaa guddachuudhaaf hin dandeenye mootummaa kaleessa isaa ilaalee adeemsa gara fuula duraa sirreessuudhaaf hin dandeenye har'as mootummaan kun aangawoota maallaqaa fi aangoodhaan sossobee hoogganoota waraanaa hoogganoota qabsoo maallaqaa fi aangoodhaan sossobee ofitti bituu kanaan sossobee of jala galchuudha kan inni barbaadu malee rakkoo sanan fura adeemsa jedhutti hin deemu. Hololni facaasullee hololuma kaleessaa hololuma waggaa 5 dura darbe facaasaa turanidha har'allee aangawoonni isaa warreen hoogganoota uummataa jedhamanii mataarraa taa'an kun kan isaanii facaasu irratti argaman. Duulli banamus duulli labsamus waraanni labsamus isuma kaleessaa ta'eeti kan arginu kanarra dhaabbannee mootummaa kanarra boriifis abdiin rakkoo biyya sanaa furuun jira jedhee hin yaadu. Sila rakkoon biyya sanaa furmaata argachuudhaaf kan isheen dandeessu furmaatni qaama marhammate yoo dhufuudhaaf danda'edha. Sanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uusaa himaati kan jiru kanadha kan inni gaafataa jiru mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin qophii miti. Gamootummaa akkanaa jalatti rakkoon biyya sanaa adeemsa kanaan hin furama jedhanii abdachuun baay'ee rakkisaadha. Dhimma kanarra baay'ee turre gabaabseen yaadotuma muraasa kaasuun adeemsi mootummaan filate kun mara karaa nama mootummaan filate kun biyya sanaaf hedduu balaa akka ta'e bira deddeebiin namooti siyaasaa sinaasa'u nus haasawaa turre Alasaad Sendiram amma kaleessa dubbataa ture yoon Bashir al-Assad waggoota 20 Siiriyaa keessatti lola tureef biyyattiin diigamtee magaalaa muummee bulchi umarratti biyyattiin almost humnooti hedduun ka biyya keessaas ka biyya alaas waraana san keessatti hirmaatanii jechuudha. Gareen Bashir al-Assad deeggaru jira gareen humnoota lixaatiin deeggaramu jira ka akka US, France, UK dabalatee jechuudha. Biyyooti akka Raashiyaa faan, Iraan faan, Iraaq faan isa deeggaru. So biyyattii keessatti bakkee hundatti waraana qabsiisanii biyya sana akkam godhu akka yaadan gaaffii guddaadha dhugaa dubbachuuf Alasaad Sendiram natti mul'ata. Inni lammaffaan humnoota alaa waraana biyyattii keessatti affeeruuf hiree banaa waan jiruun si'a. Foreign forces akkuma Bashir al-Assad jechuudha. Itoophiyaan yeroo ammaa erga ministeerri muummee dhufanii Ollaarraas fageenyarraas diina baay'ee horatteerti dhugaa dubbachuuf kan yeroo kamiyyuu caala saboota garaagara haasaa ministeera muummee akeeka isaanii amma dhimma galaana diimaa wajjin wal qabatu wajjin wal qabsiisee akkitti biyyoota ollaa Itoophiyaa ilaalaa jiran laaluu dandeessu. Asiin dura immoo historical enemy yookiin diina seenaa qabdi Itoophiyaan fageenyarraa jechuudha. Kanaafuu haalli amma ministeerri muummee biyyattiitti qabaa jiranii fi waraana biyyattii tiriititti godhaa jiran lola biyyattii keessa tiriititti godhaa jiran kun tokkoffaa biyyattii isaanuma aangoo isaaniif iyyuu sadarkaa balaa guddaa dhaluutti deemaa jira. Magaalaa muummee callaa bulchuutti jira mootummaan. Lammaffaa biyyattii foreign force yookiin humnoota alaa hedduu itti affeeruudhaan
diigumsa biyyatti saffisuu danda'a yaada jedhutu natti mul'ata kanumaan hin fixamu. Gara ajandaa keenya itti aanutti ceenaa godaansa lammiilee Itiyoophiyaatiin kan wal qabatudha. Barruun The New Humanitarian jedhamu Itiyoophiyaa hanga Afrikaa kibbaa toora godaansaa xiyyeeffannoo dhabe yookaan the neglected route jedha. Akka kana jechuudhaan kan inni ibsee jiru South Movement waan jedhu maqaa akkasiis kennaniifii jiru toora godaansaa kanaafi. Barruun kun taatee baatii onkoloolessaa darbe keessa kaaba Maalaawiitti mul'ate akka fakkeenyaatti eeruudhaan balaa godaansa toora kanaan jirudha kan inni yaadachiisu yookaan hubachiisuudhaaf yaalu. Bu'uura barruu kanaatiin waggaa darbe lammiileen Itoophiyaa 29 ta'an osoo seeraan ala godaansifamaa jiraniin konkolaataa keessatti dhumuun jimlaan awwaalamanii jiru kaaba Maalaawiitti. Godaantonni seeraan ala godaansifamaa turan kun konkolaataan isaanii bosona kaaba Maalaawiitti argamu Tanga jedhama. Tanga forest jedhamu keessatti sakattaaf akka dhaabbatu wayitaa taasifametti ture qilleensa dhabanii dhumuun isaanii kan mirkanaa'ee lammiileen Itoophiyaa 29 kun umuriin isaanii illee namoota waggaa 25 hanga 40 keessa jiran dargaggoota ta'uu isaanii barruun kun eera. Egaa lammiileen kunniin galmi isaanii Afrikaa kibbaatti ce'uu akka ture kaayyoon isaanii immoo hojii argatanii jireenya isaanii fooyyeffachuu akka turedha kan inni eeru. Haa ta'uutii haala nama gaddisiisuun bosona sana keessatti hafaniiti kan isaanii jiranii. Eenyummaan isaanii illee adda baasuu hin danda'amne aga yoonaatti waan jedhudha kan himamu jechuun eessa akka ka'an garuu tilmaamaan gara Hosaayinaa fi Duraamii fa'irraa ta'uu akka danda'an wanni inni eeru ni jira. Bal'inaanis gara uummattoota kibbaa kanarraati gara Afrikaa kibbaa kanatti godaanuudhaan kan beekamu. Waliigalaan toorri kun toora balaafamaa ta'ee jiraachuu toora gurguddoo godaansaaf lammiileen gaanfa Afrikaa filatan yookaan irra jireessa lammiilee Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraadha kan godaansa kana keessatti hirmaataa jiru. Isa sadaffaa akka ta'e tokko kan gama bahaatiin jiru kan gara biyyoota Arabaatti achi ceesisu tokko immoo kan gara kaabaatiin jiru kan gara galmisaa Yuurooppi ta'ee fi inni sadaffaan ruutii guddaa jedhamuudhaan kan waamamaa jiru amma gara Saawuz Afrikaatti kan ta'e kan gara kibbaa kanadha. Haa ta'uutii xiyyeeffannoo dhabuu isaatiin hiree lammiilee balaa ulfaataadhaaf saaxilaa jiraachuudha yaadachiisa barruun kun mee kanarraa dubban. Biyya waraanii keessatti ammaa tokko diinagdeen hin bututti gaaf diinagdeen bututti carraan dargaggeessa kamiyyuu gara garbii biraa baqachuu. Dargaggeessi Itoophiyaa riisarchiin goon malee dargaggeessa kamiyyuu yuunivarsiitii ba'uu danda'a barata ta'uu danda'a. Fuucha pilaanii wati gaafatu waggaa 5 pilaanii yoo gaafatu probably carra sadii yookaan carraan tokko biyya ba'u Saawudi Arabiyaa ta'uu danda'a maanii ta'uu danda'a godaanu. Akka jedhan shakkiin qabu. So dargaggeessi gaafa dubbiin itti jabaatu ireen isaa godaantummaan tun ammoo karaa gama akka qabdu odeessaalee kennaa yeroo akka kaallee irra dubbachaa turre. Ta Itoophiyaa tun ammoo bakka gargaraatti rakkoon suukaneessituun dhaqqabu jaarmiyaaleen mirga namoota gargaraa irra dubbachaa turanii. Ammallee gabaasa kun bu'uura godhatee karaa dubbachuu jiru harki caalmaa lammiilee Itoophiyaatti gatii lubbuu namaa imala rakkisaa xiyyeeffannoo dhabee jedha. From south to south jechuun isaa karaa Kenya kan Malawi hemisfeer South irraa gara South Africaatti imal godhamu akkuma beekamu Afrikaan kibbaa biyyoota Afrikaa keessa ka baqattoota Afrikaa hojii humna hojjetan baqattooti gaafa Afrikaa hojii humna hojjetanitti baqatan keessa adda duree kataatuutu ammoo akkuma gabaasota armaan dur jechaa turre imala Saudi Arabiyaa godhamerra namni salphaan akkuma hin dhuman karaa Jibuutii maaniin godham namni salphaan akkuma hin dhuman karaa Kenya Malawi maanii kanaan godham kan keessa illee namni dhugi dhumachuusaa barruun kun hin kaasa seena waggaa darbe Malawiitti uumam yaadachiisuun itti keeyyata akkuma beekamu bosona Tanga jedhamu keessatti namooti 29 awwaalaman argamanii namooti kun gabaasni turre qabattan taate namooti kun hedduun isaanii konteenar wayiitiin walitti marfamanii adoo deemuu jiranii dhumanii isaan doonaan keessa baasanii awwaalu isaanii gaabas gabaabne turre dhimma kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa kamara ministeera Ajala Gulaan ibsa baasee qorachuu jira eegusun qorannoon umaatilleen wanni inni if godhin jirtu jiitu viidiyoon sun jiraachuu danda'a arkaayivii keenya gubbaa Malawi jedhi sarchi akkasii jedhu reeffi miidhamtoota kanaadha gabaasa kun agammaatti addin baafamne namni kun nama gada 29ti ijoollee dubaraatiif dhiiraa umriin 25 hanga 40 jidduu jirti
ammoo een fakkaataane reeffi isaanii gammaatti namni beekin jiru jedha garuu naannoo kibba Itoophiyaa usaanaaf durame naannoo jedhaman farra dhufu isaanii kaasee jira sababi dusaanii aali mala ulfaata ta'e akkum lukkuu kaanti warri smugglers yookaan warri seeraan lam geejjibsiisuun konkolaataa irra guuree isaalleen yoo lubbuun hafee Afrika kibba dhaqqabaa yoo du'a ammoo biyyeen nyaata tanum lamaan murteeffatanii waan deemaniif warri milkaa'uu dhabeef karaatti akkasii nyaatama haa'oon Afrika kibba dhaqqabuuf jireenyu fi jijjiiru haa'oo biraan qabu namni du'uuf mana ban jiru gaaf dubbiinsi jabaat akkuma torbaan dabreel irra dubbachaa ture dargaggooti Tigraay lol guddayya godhameen boosaati ammaan tana waan nyaata dhudhi dhabu irraa kaka'e karaa Jibuutii gulaan baay'inaan gara Arabiyaan peensulaa baqachaa jiraachuu gabaasotii hedduun agarsiisu irratti argamu. Kan akka fakkeenya kaamni malee jedha gabaasii kun Maalaawii balum Maalaawii dhaqqabdi kan keessa namoota qabamanii murtii dhiyaatanii gaafatamuu jiran keessa tokko ilma abbaa buddeen pirezidaantii duraanii akkasumas pirezidaantii duraanii Maalaawii dabalataan ammoo abbaa konkolaataa war walitti qabee deemaanii ture sun so ismaaglingii yookaan daddabarsi seerara kan keessatti warroota abbootiin qabeenya keessatti hirmaachaa jiraachuu qondaaltoti mootummaa torka keessa qabaachuu ragaaleen agarsiisu ni jiru. Karaa Afrika kibbaatiin gees karaa sadiin yaa'u karaa sadiin Afrika kibbaa dhaqqabuu jedhu kun diiteelii guddoon barbaadu maal jedha gabaasi kunini riippoortaroota Keeniyaa Maalaawii fi Afrika kibbaa teessoo godhatanii irraa qulqulleeffanneet agammaan tanaatti dargaggootii Itoophiyaa irraa Afrika kibbaa dhaqqabuuf karaa kakkaatiin bobba'uu jira muummeen qabanii jechuu jira akka ragaanii agarsiisu barkum 2023 kan jira kan callaa Afrika kibbaatti baqattooti 23 asylum gaafatanii jiranii yookaan kool galtummaa galmaanii Afrika kibbaa gaafatanii jiranii kun hedduun isaanii 23 Itoophiyaaf Soomaaliyaa irra ta'u dubbatama akka Itoophiyaa asylum seekerii yookiin koolugaltummaa argaatan 23 ji'a Jaan jalqabaa bara 2023 darbeeti jechuudha. 2023 Itoophiyaa irraa Afrika kibbaa 2016 immoo Somaaliyaa irraa. UNHCR maal jedha ragaan kun ragaa UNHCR yookiin dhaabbata baqattoota kan UN'ti. Warri kun hundiyyuu karaa seeranaa wal dhaqe malee warra tireen xiyyaaraan deeman. Warra achi ga'anii galmaa'uudhaaf. Warra UN'tti galmaa'e kun iyyuu baay'ee. So kan karaa irratti hafee kuma 50tti kasiku jechuudha. Waggaatti 50tti kasiku ji'a keessatti qofatti biyyoota lamaan irraa Afrika kibbaa deemee bifa kanaan dararaadhaan jechuudha. Akka zeenii humanitarian jedhutti gaa qorannoo gaggeessineen yakki kun guddataa deema. Organized booming crime yakka baay'ee walxaxaa kan sadarkaa olaanaan qindoomina qabu immoo dhiibbaa siyaasaa fi dinagdee ulaa kanatti dhaqqabsiisaa jiru. Biyyoota ulaa kanaa gara boodaatti nan kaasa. Imalli kun jedha. Imala hanga ji'oota 6 fudhatudha. Bosona keessa gammoojjii keessa suurri amma argaa jirtan kan guyyoon duratti kaasedha. Bosonni taangaa kun bara Oktoobar yookiin waggaarra Oktoobariin darbee nati waggaa darbe kan lammiileen Itoophiyaa 29 kee dhumanii keessatti awwaalamanii turan. Yeroo sanatti gabaasne ture. Imala dheeraa imala immoo daran expensive qaalii. Amma imalli gara Saudi Arabiyaatti godhamu lammiilee Itoophiyaa Somaalii faan doolaara 700 giddu galeessaan. Imalli gara kanatti godhamu immoo giddu galeessaan doolaara 4,800 jedha ragaan humanitarian kun. Ragaa kana International Organization of Migration yookiin jaarmee baqattootaa irraan argadde jedha. Maallaqa baay'ee haguma kaffaltu imalli immoo sii gabaabbata daftee achi geessa jedha. Haga ji'oota 6 jechuun warri maallaqa kanaa olii kaffale average amma 4,800 doolaara ka jedha. Warri maallaqa kanaa olii kaffale dafee Afrikaa kibbaa dhaqa. Haalli lammiilee Itoophiyaa keessumaa mandara Hosaanaa fi Duraamee fa'aa jiru immoo baay'ee ajaa'ibadha. Magaalonni naannoo sanaa jiran bakka lammiilee dhalattooti achi jiran qayee sana jiran Hosaanaa fa'aa jiran namni achi nama hin qabne hin jiru jedha. Hosaanaa fi Duraamee keessaa Afrikaa kibbaarraa nama hin qabu kan jedhu hin jiru. Namoota Afrikaa kibbaa dhaqan suurootaa fi viidiyoo ajaa'iba gadhiisu Afrikaa kibbaa jiraachuu isaanii mallattoo badhaadhinaati jedha. Cidha ajaa'ibaa dalaguu konkolaataa yookiin meeshaalee qonnaa akka tiraaktaraa maatiidhaa bituu mana haaraa magaalaa keessaa bituu fi
kun ummata baay'ee jaanjessee karaa kana akka filatan godhaa jira. Imalli kun maal fakkaata? Kaartaadhaan ka argaa jirtanii. Itoophiyaa Mbaata, kara Mooyyaalee, Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessa qaxxaamurta, Taanzaaniyaa Malaawii Lilongee keessa qaxxaamurta, Zimbabwee magaalaa Harare keessa qaxxaamurta, ayitee South Africa yookiin Pretooriyaatti buuta. Imalli ka biraa immoo Mooyyaalee, Naayiroobii, Dar es Salaam Tanzaaniyaa, Mozambique, Pretoria. Imarri yookiin toori lammaffaa kun immoo Mozambique irraa immoo Maputo dhaqxee Pretoria osoo hin dhaqin immoo Darbaan illee deemuu dandeessa jedha. Karaa biraa immoo imalli sadaffaan Siruut toora galaanaa Somaaliyaa, Keeniyaa, Tanzaaniyaadhaan dhaqxee gara Afrika kibbaa deemuu dandeessa. Haalli lammiilee magaalota akka Osaanaa keessa jiranii baay'ee nama ajaa'ibaadha beektaa. Paastaroonni iyyuu kanaan maatii dhalattootaa jajjabeessuudha. Ilmi kee Afrika kibbaa sii deemee jira. Warra hin deeminiif illee gaawwannoo himu jechuudha miti. Maal jaa? Miilaan ceetaa. Afrika kibbaadha itti afaa jedhee wannoo sii himuu danda'a. Piroofesii. Ofichi waan nama gaddisiisudha. Toorri kuni yeroo dhihoodha asitti toora kallattii bahaas kallattii kaabaatiin jiraniin olitti godaantota hedduu toora keessummeessaa jiru akka ta'e haa ta'uuti malee ammoo toora xiyyeeffannoo dhabedha. Toora xiyyeeffannoo dhabe ta'uu isaatiin aanga'oonni kana keessatti qooda fudhatan, daldaltoonni kana keessatti, abbootiin qabeenyaa kana keessatti qooda fudhatan, dallaalonni seeraan alaa hundumtiyyuu warri daddabarsa dhala namaa irratti hirmaatan toora kana akka toora ijootti qabatanii, akka toora biizinesii ijootti qabatanii irratti hojjetaa jiraachuu isaaniidha kan himamu. Isaan kanaaf yeroo ammaa adeemsi kun yookaan godaansi lammiilee seeraan ala raawwatamu kun biizinesii guddaa ta'ee jira. Hanga siyaasa keessatti dhiibbaa uumuudhaaf akka meeshaa ijootti itti dhimma bahuutti ga'aniiti kan isaan jiran jechuudhaan ni kaasa. Isaan kanaaf carraa biizinesiif carraa siyaasa keessatti ittiin dhiibbaa uumuullee haa uumu malee lammiilee Itoophiyaatiif ammoo hiree du'aa fi hiree dhumaatii ta'eeti kan jiru jechuudha godaansi kun. Waan nama gaddisiisu haala ittiin lammiileen kunniin gara South Africaatti yookaan Afrika kibbaatti ittiin cehanis ni dheera barruun kun bal'inaan konteenar meeshaalee fe'an keessatti fe'amanii yeroo isaan deeman. Amma yeroo darbe kanuma barruun kun akka fakkeenyaatti eeru taatee Malaawii keessatti mudate sanaaf konteenara keessatti fe'amanii qilleensa dhabuudhaan ukkaamamanii akka namoonni 29 kunniin lammiileen Itoophiyaa 29 kunniin dhumanidha kan inni eeru. Boottee boba'aa keessatti fe'amaniiti kan isaanii deeman yookaan konteenara boba'aa keessatti fe'amaniiti kan isaanii deeman akka kun jedhutti deemsi miilaa ni jira, deemsi galaanarraa ni jira. Haalli isaan keessa darban akkaan balaafamaa ta'uudha kan inni eeru. Kanaan cinatti daldaltoonni seeraan alaa bifa kanaan mana hidhaa keessatti hidhanii akka dararan, mana hidhaa dhuunfaa isaanii keessatti hidhanii nyaata dhowwachuudhaan akka isaan dararan, akka maallaqa fidi maallaqa dabali jechuudhaan dararaa ulfaataa akka irraan gaanidha. Waliigalaan adeemsi kun adeemsa akkaan balaafamaa ammoo xiyyeeffannaa kan hin arganne ta'uudha kan inni eeru. Lammiilee Itoophiyaa maaltu godaansa kana keessa buusaa jira waan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Haga kana maallaqa haga kanas baasanii yookaan gatii haga kana kaffalanii akka isaan gara South Africaatti ce'an kan taasise tarii jireenya qananii warri South Africa jiraataa jiran qofadha jennee yoo dhiisne suni dogoggoradha kan ta'u. Haala qabatamaa Itoophiyaan amma keessa jirtudha kan lammiilee kana gara kanatti oofaa jiru. Rakkoon siyaasaa biyyatti daangaa darbeeti kan inni jiru. Dararaan lammiileen sababa rakkoo siyaasaa biyyattiitiin argaa jiranis daangaa darbee jira. Sarbamni mirga namoomaa daangaa dhabeeti kan jiru. Biyyattiin waraana walirraa hin cinne keessatti danqamteeti kan isheen jirtu. Isaan kunniin sababoota ijoodha. Gama kan biraatiin beelli jira, qaala'insi jireenyaa humnaa olii jira. Waliigalaan haalli yeroo amma Itoophiyaan keessa jirtu lammiileetti abdii kan dukkaneessuu fi akka isaan biyyarraa baqataniif kan kakaasu kan jajjabeessu ta'uu isaatii wal qabate adeemsa balaafamaa kana keessa saaxilamuudhaaf dirqamaati jiru lammiileen. Wanni irra buustanii jiraatu. Wanni irra buusu biyyoota hiyyeeyyii jedhaman biyyoota hiyyeeyyiin walitti guddoon baqan biyyi biraa qaxxaamuran baay'inaan baqachuun beekaman biyyootan sab-saharaan Afrikaan jedhan kan biyyootan of saara gadii keessa jiran kan. Biyyootan kan keessa immoo harka caalmaa hagizee hedduu karaa dhumanii, karaa saamamanii, karaa rakkoo nagan argeettee aganii qabamee agan bishaan nyaatanii jedhan yookaan Eertiriyaa yookaan Itoophiyaa yookaan Somaaliyaa. Maalti biyya baasee waan jedha mala nami biyyattii isaatti tolte konteenarii faame akka lukkuu kaamame dhumatee bosona keessatti awwaalama.
يوخان خراويت هندمة غري مافيا وي خراق قبده غورا چگرين چچرا بلان چچرا ما تبي سنغافت ركوم بيا باس ركون سنو دي استنتون خمي يدي ورسي غافت انجر ان يرو توك توك بيتا كونفيوجن ما بيسون كي جرتو ناجايب بيدرغگيسي كوماتا ما نبدي ابي خيسا بقات خيسا دياسبورا نساقا برباده تبقات اللي بينما كونفيوجن اللي بينما سنه باينا جايب اللي بينما بكفت اوديم ساتيسفايد اكنتا ونن ارجنسو بيدرغگيسا غنغوف جباته اكلوكو كونتينر ان كيسا ديتو دياسبورا نمو وبرباده تديت خنوما من بي لفات غارو دياسبورا تديت فتي رياليتي وخان دوغال فرجت وني جيرون دنديتو دوغال فرجت درغگيسو جيد ابدوما راكو دينك ديتي والقبته جراچو وان ددبه بيه بقچا جر بيه بقچو قلا دونتانه خيتوبيا خونا دغوت بينما خيسده يوراكونر دقبد قام دوبتو دبو ساتي يچو ارماندرو خقا بدنتاته دانغا ساودي فيمن غباتي gabaa suman right watch jootan lamaan dur baasetti eegdoti gaardii namootan dhibbolijjeessu Human Rights Watch barreesse ture mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawudii qubin qabinaa deebijetti kenn qorachuu jira ayya qorannoon sun eegisuun maal gubbaa dhaqqabti in deebta nyaatamnaan qaamni dubbatin jiruun baddaa jechuu so Itoophiyaa keessa wanni jira baay'ee nam gaddisiifti asumatti doga waabsine Abrahaamiif carraa kennina yaa ulaani biyyoota hedduu qaxxaamuruudhaan mooyyalee kaasee hanga Pretoria Afrika kibbaa geessu kun ulaa baay'ee balaaleffamaa akka ta'e ka lammiilee hedduun kee irraan godaanan kuma kurnanii lakkaaman waggaatti irra godaanan akka ta'e ragaan kun mul'isee jira armaan dura xiyyeeffannaa akkan argatiin South waan ta'eef xiyyeeffannaa dhabe South jechuun hemisfeera kibbaarraa godaansa gara kibbaatti godhamaa jiru waan ta'eef dachiin bakka lamatti qodamtiin hemisfeera kaabaa fi kibbaa hemisfeera kibbaarraa kibbatti kan godhu armaan dura migration yookiin godaansa wajjin wal qabatee lafti xiyyeeffannaa argat imala gara baagi dugaleessaa fi kaaba North Europa Afrika kaabarraa gara Europaatti godhamu maaliif xiyyeeffannaa dhabe lafti kun tokkoffaa lafa baay'ee dhoksaadha akka malee secret namni dhoksaadhaan galaanarraan bosona keessa lafa namni agarre keellaa keessa osoo hin darbin bosona keessa qaxxaamuree imala haga kana maximum haga ji'a jedhan keessa darba. Inni lammaffaan eejensiiwwan kanarratti hojjetan dhaabbileen gargaarsaa doonaroonni xiyyeeffannaan kenneef maaliif armaan dura kan xiyyeeffannaa argataa ture gara kaabaatti waan godhamu. Warri Awurooppaa maayigiraantiin Afrikaa akka nutti dhufne jedhu. Warri baagi dugaleessaa akkasumadha. Sanaaf xiyyeeffannaa kenne addunyaanis jechuudha. Sababa saniif xiyyeeffannaa dhabe. Inni lammaffaa akka guyyoon kaase neetworkii baay'ee cimaa walxaxaa abbootiin qabeenyaa qondaaloti mootummaa caasaan tikaafaan keessatti qooda fudhatanidha. Dhumaatii lammiilee Maalaawitti bara darbee dhuman lammiilee Itoophiyaa 29 keessatti qondaalli mootummaa kan abbaa ilmi buddeenaa pireezidantii duraanii Maalaawii keessaa harka qabaachuu mana murtiitiin ragaa argadhee jedha zehumedanii humanitarian. So baay'ee walxaxaa hojii maafiyaa neetworkii cimaa qabu kan qondaalota dureeyyii halaqaan isaallee hin beekamne adda baasuuf illee hin dandeenyee fi lammiileen keessatti daraaramaa jira waan ta'eef gareen maafiyaa ammoo wal dorgommiillee raayivaal baay'ee waliif masaanuu kan ta'an hedduun achi keessatti hirmaachaa akka jiran ni agarsiisa. Waan maraafuu imalli kun imala baay'ee namoota hedduu fixaa jiru saamicha hamaa sarbaman hamaa lammiilee hedduudhaan dhaqqabsiisaa jirudha. Xiyyeeffannaa hin arganne lammiileen Itoophiyaa keessa jiran warra Duraamee fi Hosaayinaa qofaa miti warra deemaa jiran bakka baay'ee irraa deemaa jira. Oromiyaa irraa namni deemaa jira. Sirriitti 2-3 yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaade. Haalli biyya keessa jiru dhugatti kan biyya keessaas dhiibuudha. Garuu imala baay'ee hamaa ta'uu namni keenya beekuun irra jiraata. Waliigalaan furmaanni rakkoo kanaas kan inni jiru furmaata rakkoo Itoophiyaa keessadha kan inni jiru. Itoophiyaatti yoo nagaan bu'uudhaaf danda'e yoo waraanni xumura argate gaagaami namoomaa beelli qaala'insi jireenyaa rakkooleen yeroo ammaa hojii dhabdummaan kan lammiilee gara biyya alaatti oofan ofirraa dhiiban kunneen yoo furmaata argachuudhaaf danda'an rakkoon kunis fala argachuudhaaf hin danda'a. Lammiileen keenyas akka hin taanetti irbaata bineensaa irbaata allaatti ni ta'u jedhee hin yaadu.
lammiileedhaan maaliif godaantu jechuun hin danda'amu haala qabatamaa jiruun wal qabate hin godaaninaa maaliif godaantu jechuun hin danda'amu biyya keessa haalli jiru gara alaatti kan isa dhiibu waan ta'eef garuu adeemsota balaafamoo kana adda baasuudhaan balaa isin mudachuudhaaf malu ilaalcha keessa galchaati filannoo filachuun isin irra jiraatu murteessaa jechuudhaan kana fi waan jennu hin qabnu murteessaalee keenya sumarratti xumurraa waan waliin turtaniif nagaan nu tura.